هاي كمان قالتني أنا عشت تيوبين جرما راديو نتوبا يزينو تتكو ekonomiichin waaltaa bunnaa ekonomiichin waaltaa bunnaa jedha beektanii akkasuma anillee adda waan bunarraa haasa'u dhufe wanti bunarraa haasa'u dhufe bunnaa shooppiidha. Dhugaadha ekonomiichin waaltaa bunnaa jedhamu sun dhugama Itoophiyaa keessa sadarkaa tokkoffaa irratti wanni doolara Itoophiyaadha agarsiisu buna. Kanaaf jecha amma mooyyuu katamoonni keenya babbareedaa arti Oromiyaa isteeta bareedaa argamti. Namni keenya itti miidhamuu bichaa doon ta'an dargaggoon keenya itti miidhamuu dochaan ta'an irraa fayyadamuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf kilideriin nama hedduu miidhe dargaggoo biyya alaarra jiran biyya keessa jiran mana ijaaratanii jireenya gaarii jiraatan akkasuma ijoollee dargaggoo biyya alaa ta'anii ijaaratanii abdii mana godhadhe jedhan hedduu harka qullaa hambise. Garuu iyyuu miidhaa bichaa doon ta'an irraa fayyadamuu danda'u illee qaba. Shooppii bunnaa ኮፊ ሾፕ isa jedhamu kana zafanaa'ee kana bakka marattu katamaan Oromiyaa babbareeduudha katamaa gurguddaadha kanatti ijoolleen keenya akka hojjettanii fi yaada akkasii tan qaba biizinasii irratti yaada biizinasii irratti akka hojjettan fakkeenya bunni lammiilee Itoophiyaa parsantii 100 keessaa parsantii 90 buna dhuga kana bunni garuu maraanuu hin baasa jechaadha yoo biyya alaatti illee ergan yoo biyya keessatti illee ergan hin baasa fa'anii fi daldalli sadarkaa xiqqoo irraa eegala. Sadarkaa ani yeroo baay'ee beektanii warra afaan keenya soddaa kana dhaggeeffadha. Bakka nama 5,000, 3,000, 2,000, 3,000 jammadaa ispoortaarra ta'etu jira. Miilee bakka girmis hin jedha. Kanaaf jecha ijoolleen keenyallee keessatti hirmaadha. Shooppii koofii kana keessatti hirmaadha. Akka yaada biizinasiitti fudhadhaati. Itti hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Ani yaadota akkanaa gaggaarii qabadhe isin dhufa yuutuubii kiyya sabskiraayib godha. Yaadonni akkana babbareedni kun akka isin bira ga'uu fi as kana bichaa miti. Leenjiin isaallee hin jira. Fakkeenya shooppii tokko banuuf leenjii si barbaachisa. Dirqama oduu leenjiin fudhatii waan tokko irratti zamana kana ol kaatee waan tokko hin jammarin maaliif kufaatii dhufa waan ta'eef waan isarraa barbaachisu maatiraalis haa xiqqaattu xiqqooma qabdu sanii akka wal gahutti sadarkaa guddaa qabaattee guddaadhaan banuu hin deemin xiqqishuma qabdu san leenjii fudhatii jalqabe leenjii isaa san fudhachuu yoo barbaadan immoo nalbisuu dandeettanii ka leenjisuu illee ijoollee makeenna wanti isa rakkisu hin jiru kanaaf jecha galatoomaa isin jedha baay'ee.